jiru kanaawu tuffattee garagaltee waan dhufe hundee hii jettee ajandaa akka ijoollee daa'imaatti gabbaatee godhattee deebistiifi jechuudha. Saniifuu gaa nama hundaa arrabsaa jirtu waan taateef nuti maal galatti itti dhabne osoo fiidiyoo waa hunda gayyaasaa jiranuuf maayikiin akkanan taanee jennee mormuufi ni qabna osoo dhugaan jirtu kijiba dubbatuun hin jiru jechuudha. Amma kanaaf bakka lubbu ati dhiisuu qabda ka dhiisuu qabda kala suura kan leekaasi. Bara dubbanne bara ammallee arrabsuun deemu na dhagaan arrabsuun deemu. Warra gartee isii jayyirra deemee nama arrabsu tokko jira. Saniifuu sun tajaajiltu jira malee ani no. Ani siin arrabsu malee. Nafrachiisa. Dalakati jaasi siin arrabsu jechuudha. Qoyaa sautiin abdiin. Okay. Kanaafuu sibicha jennani namni arma jala jiru shamara hedduu jira warra kan keeti dhiirri kan keeti hedduu jira isaaniifim garteen akka nama tokkotti no an qabsoota irraa jira malee jennaanii ni naata saniini yes an qabsoota irraa harka fudhadhee gara si jee awuf maayikin alaan qabdu jee hin tijibun jeen amma dura garuu photoshop fidanii jibuu turan sanii photoshop sanii tunammoo gaa photoshop miti osoo jangarru akkas miti jennee mormuun danda'u jeen viidiyoo irra waraabnaane dhufanii waa jejjaan Manu kun dhufee waa arrabsinaanin hayi kottaan adoorkaa jeen gaanilleen saniif malee anama maayikii illeen arrabsu maayikii nama dinqisiifatu maayikii illeen hin jaaladha garummoo jireenya nu dura dabarsite nuti nu dakhalu jechuudha saniifuu mucaan isii jaalataa mucaa maaliif akkana gootiin illee numa jira garuu waan takka waa miidiyaa kanarra waan takka kagabbee namni ajandaan godhatu kennin eeginaa isin dhageesse. Okay. Dhaggeeffadhu. Hello Abdishaa. Nagaadhaa sin akkamitti? Namallee jalqabaa waliin jiru. Qofaan inni wal jaalata addaa boosni jira. Addaan baa waliin ni jaalati. Shamara dogoro hundeessi waan feetu hundeessi. Kanaafuu namu. Saniifuu nuti isin tun feemasa ati laal feemasa beektaa dadaga isin feemasa nama iji isin nu keessa mul'attu waan taateef. Wanni kana sana kamti kana taate nuti immoo waan akkana sana takka raayineen beenu maayikii irraa walumaa galatti waan takka haaree tagabbee namni dubbatu jettanii yaaliin godhina dhiisii mirtiqishoo maareen hin jiru jechuudha walumaa galatti haaree wanni tu waan gabbee waan taateef isiira waan akkana sana namni irraa qulqulluu wallahi yeroo feetti suuraa amma fakkaatu suuraa mana ispoortiiti walii galatti suuraa mana ispoortii keessatti jiima osoo hojjettuu kun olaa suuraa si fidaus di toh yona grupo de suuraa si fidaus suuraa argeen jira sunu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Kam nagaa fayyaa jirtu? Jirra galata rabbi. Suuraan garuu taatana daranii video undaan na bira jira jee waa takkitti bicha Sabontu. Madami no ama da sini jadi bu'uun barbaadan. Okay ji. Suuraan kunis inni duraa kunis isa ammaati moo kan duriiti kan turedha. Kan bara hedduu ture yoo ta'e gaa akkuma beeknu kan duriiti maatii suuraan sana. Qabaachuu dandeessi baay'ee akkasitti si yaaduun gaariidha shi riyaa kan biraa suuraan ta duraanis na dhagaa qarraa deebi'aan jirru suuraan ta duraanis garuu immoo mucaan kun jaalalleesiis osoo inni jaalatu osoo abbaan jawwaala barsiiseef osoo waa hunda qabu osoo namni nama jaalatu dhiisee deemuun hin jiru osoo jireenya baay'ee kan hojii dalagaa turanii garuu viidiyoo sana asin viidiyoo agarree bara kanatti ijaa firatan akka viidiyoo san gartee ni karra qaba een karraa qaba. Okay, bakka nikaa qabatanaan gaariidha. Suuraan sila tamaa suuraan kun tan duraaniiti. Tanamaa kun kan duraa gatii ta'ee fi ati post gootee akka kana intini gochuurra inni qaamaan dhufee yoo danda'ame kan kee kanarra. No ani posting goone nama an miidiyaa irraa fidadde malee ani posting goone ammoo wanni keessatti ergame na bira ni jirti. Ani sani fiduun deemuun nalaakati jaas arrallee barullee fiduun deemuun irraa dhimman qabu jechuudha. Fidiin ulfaadhu irraa dhimman qabu jechuudha. Sanammoo isiin deeggaruu waan kalaas maayikii waan kana alaan qabdu jee waan inni itti amanee jiru jecha isiin deeggaruu waan akkana sana alaan qabdu jee dura dhaabbachuu hin jaaladhuun jee malee ani isiis tuquun deemu anammoo hin deeggaru jechuun mirga jaga mana arrabsarreeya. Sabboontu. Akkas. Kanaafuu inni argamee yoo danda'ame inni argamee asirratti isa ta'u. Inni ni jira mucaan ni jira. Bakka ibsa dhugaa jiru ofiisaatiin taniyaa jedhu
kanuma qofa isiniin jechuuf ni galee naatti dhagahameenaan. Anis akkasin jedhee bari anis isa uummanni suura lixxafii haasa'urraa mucaan dhufee kalaama tokko yoo haasa'e namni isa quubsaa fudhataaf. Eshi Feliz xiqqoo si dubbadhee deemu dansaa boontu qashti. Ati namicha itti bilbiltee namicha sun hiikoo jennaan nama si hiike jetteeni. Wallahi akkasuma hedduu tokkoon sin jaaladha hedduu tokko hunda keessaniiyyuu. Ankalee bari isii deeggaraa ture mucaan nuti nama du'e akkam gooti jee nama isii deeggaraa turarraa viidiyoo garuu eegaan arkayin yaani gasni jira. Okay. Eshi amma akkana ta'e kaalaal sabboontu laayiviin isii kuni mi'eeyoon tun gizee dura eenyuun bira turte intala kiristaanaa san bira turte hundi kennayyuu ni beeyna isinii galee. Namni kuni akka hiriyaatti jiraata dhugaa rabbi yoo dubbanne jechuu aniin tun yookaan akki bakka duraan jiruu fi akka an amma jiru garagara atillee akki itti duraan jirtuu fi akka ati amma itti jirtu garagara maaliif bakkeen ati itti ooltee bultuu fi hundiniyyuu namni hin jedha malee akka ati bakka ooltuu fi bakka bultuu fakkaata namni wallahi isiin gizee duraanii intala kiristaanaa intala een maqaa isii gaaddisee moo gaaddisee jedhan isii bira ture jette isiin sun kiristaana kan uffadhu jettiin kan uffadhu waan jettu gaafannaan naarrabsanii bar Kiristaana turte hin jeellaan qullaa isii deemtu irratti argee. Sanirra naar. Maakii kiristaana ture hin jenne bar. An bakka isiin jirtu mucayyoon isiin duraan bira jirtu suni isiin sun kiristaana. Siigalee jira mucayyoo tana nama daa'imummaan biyyaa bahe. Siigalee namni moo isiin saasanitti akka taatee yookaan akka barbaadde uffatte akka itti fakkaate uffatte. Nuti wanni nurraa eegamu ka dubbatuu qabnu ka ammaa laal ka amma kun gizee nuti deeggaraa jirru kana booda. Wanni amma booda dhufu gaafa san yoo irra agarre sirri maakii irratti duuluun garuu ishii namni hundi laayivii tanaan dura dabarsee jira laayivii tanaan dura jiraatee jira namichi kun immoo dhugamaa immoo yoo kaadhimaa isii ta'e inni maaf gabbayee hin dubbanne nu maaliif irraa dubbatuun nama barbaachisa nu maaliif zambii maakii irraa dhiqanna maal nu gahe maakii soo taate akka miidiyaa irra agarretti hin jaalanna hin kabanya ibsa soo taate akkasii abbaan manaa isii kun gabbayee dubbatee dhugamanii kaayoo irraa qabaate okay gaafsan irraa dubban garuu maaf zambii nama tokko dhiqanna jiruu teenna hoo jiraanne hoo wallahi ifa manaa godhaate an garuu laayivii isii ka duraanii nuun galchu ka tanaan dura nuun galchu laayivii mucaanii isin namni tokko jaalatu ni beeytanii ni qaanfate jechuudha. Ana miti jee asirratti inni viidiyoo harka lafa jalaa garuu isaa fi mucaan bakka takka jira. Isii fi mucaan ammallee fuu akkasii isiin mucaan beeyti jechuudha. Saniifuu isaan wal beekan ka isaanii mucaan ammoo harka lafa jalaa sinti jira. Bakka takka mucaan eegee jiraatan. Jiriin jiraate suuraan poostii godhame maaliif qaafata dhufee waan jiru irraa himachuu qaba malee. Sabboontu dubbadhu carraan kan Maakii sana wallahi isin amma viidiyoo suurarraa hojjetanii miti nuti viidiyoo isiin qofaadhaan deemtu jechuudha gaafa dirama keessatti jechuudha viidiyoo isiin qofaadhaan deemtu gadda jedha sababni mucaa tana kana qeeqaniif wallahi gaggaarsa ijoollee harargee keessa gamuu dhabdee minaa mijaatuma kee kuchina malee inteetun dilii wayii qo'ateeti miti ni hinaafaniif. Tole tokkoon dubbannaati anaatu itti fufaa ani jalqabumarraa kaasee ammoo sagaleen tiyya dhagamti sabboontu. Abdii shaa'u saa dubbattu. Bara amma maayikii namni tuqaa jiru hin jiru isin suuta ja'a. Okay tokkummaa. Anamma jalqabarraa ka'ee makkii jibbuu osoo hin ta'in warra isii qeequ waliin qeeqaatiin ture. Maaliif qeeqaa turte yoo naan jettan akka namni na ergatee yookiin gartee ergama namaatiin miti waan sammuu tiyyanna dhagaameetu jira sabboontu sii galee. Kana dura jechuun baatii 2-3 dura waan akka sammuu tiyya keessatti na dhagaamerra dhaabbadheetiin makkii qeeqaa ture jechuudha. Waan sanirraa amma wanni amma dhufe tunii fi wanni an gaafa san isii qeeqaa tureef wal adda. An gaafa san ani isii makkii nama yoo ijoollee na argee takka dhuftee geemii taphatte miyuutii irra haayyadhaamee warri bira.
Isin beeku bara waraarage kan beeku waraarage bi sokkifatti. Egaa dhugaa dubbannee bar namni tokko laalama makiin yoo dhiirtii arargee geemii namaa wajji taphachuudhaaf qabatte bakka sanitti hin dhiyaattu yoo dhalaan arargee dhuftee geemii qabatte bakka sanitti hin dhiyaattu. Ijoollee teenya gastii isii keessa hin galchitu. Maaliif waan kana laaleetiin dhiibbaa isiin jibbansa isiin uummata keenyaa qabdu jibbansa isiin ijoollee teenyaaf qabdu kana kutaa namaa yala